Nagaan sinaaf haa ta'u, amma kutaa sadaffaa wajjin jalqabnaa yeroo darbii asirratti dhaabnee turre. In the link reaction, pyruvate is then converted into two carbon compounds that enters into cyclic of reaction, the Krebs cycle. Link reaction keessatti maaltu uumama? Pyruvatein abbaan kaarboonii sadii gara abbaa kaarboonii lamaatti geeddarama. Sana booda Krebs cycle seenaa. Cycle sana keessa sana booda maal akka ta'u wal wajjumaan ilaallaa jechuudha. Lamaan isaa Krebs cycles link reactionis matrix of mitochondria keessatti gaggeeffamu jechuudha. In all three stage glycolysis link reaction if Krebs cycle hydrogen gara naadiitti daddabarsu. Naadiin gaafa hydrogen fudhate reduced naad akka ta'uuf reduction akka gaggeeffamu laallee turre jechuudha kana dura. Krebs cycle keessatti faadinis hydrogenicha baay'ate gara reduced faadiitti geeddarama. Moleculoonni kuni booda deemanii final stage irratti gara electron transport chain itti erga gaggeeffamanii booda ATP oomishuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Proteinochi chemiosmotic synthesis keessatti ATP oomishuudhaaf akka gargaaru rotary sana spin gochuudhaaf akka gargaaru kana dura dubbannee turre. Kun kan uumamu immoo inner membrane of mitochondria keessatti uumama. Xumura irratti immoo proteinichaa fi hydrogenin qofaan ta'ee jechuudha. Electron already keessaa ba'eera waan ta'eef. Walitti deebi'ee oksijiinii erga uume booda bishaan akka uumamuu fi fala ta'a jechuudha. Bishaan akka uumamuu fi fala ta'a yookaan bishaan uumuudhaaf gargaara jechuudha gara boodaatti. Oksijiiniin hin jiru taana. Xumura irratti elektiroonii kan fudhatu wanti takka waan hin jirreef electron transport chain hojii isaan ala ta'a. ATP synthesis hojii isaan ala ta'a. Kanaaf reactionichi kun oxygen dependentidha kan jennu. Kanumarraa ka'ee maqaan isaa oxidative phosphorylation jedhamee waamame. Oxygen irratti depend waan ta'uuf oxygeniin hin jiru taanaan xumura irratti elektiroonii san kan fudhatu waan hin jirreef reactionichi kun dhaabbachuudhaaf gubamiinsi soorataa kun dhaabbachuudhaaf dirqama. ATP'n hin oomishamu. ATP synthesis hojii isaa gochuu hin danda'u. Link reaction if Krebs cycle keessatti illee hundumti isaaniitu jiraachuu oksijiin irratti depend ta'u. Kun tokko illee anaerobic keessatti ta'uu hin danda'u. Glycolysis garuu bakka oksijiiniin hin jirretti gaggeeffamuu danda'a. Kunis anniisa ATP ta'e oomishuudhaaf gargaara. Maaltu ta'a glycolysis kan jedhu keessatti amma tokkoon isaa deebinee laallaa jechuudha. Maaltu ta'a glycolysis keessatti? Glycolysis kan gaggeeffamu cytoplasmaa keessatti jenneerra. Steepii 10 qaba. 10 kana tokkoon isaa laaluun nu barbaachisu. Hammuma kama asirra jiru kana seeraan laaluudhaaf yaallaa jechuudha. Glycolysis keessatti jalqaba moleculiin lama, two molecule of ATP used to ATP lama jalqaba substrate phosphorylation uumame suni glucose activate gochuudhaaf gargaaru. More akka inni active ta'uuf. Akka asirratti agartan more active akka ta'uuf ATP tokkotti fayyadamne gara glucose phosphate abbaa
karbanii 6 ATP tokkotti fayyadamne. Baasiidha ATP'n kun. Hin dagatinaa. Baasiidha ATP'n kun jechuudha. Phosphorylation processing erga gaggeeffamee booda kana booda glucose active ta'e inni abbaa kaarboonii 6 sun ATP tokkotti fayyadamee ammas gara 1,6 fructose biophosphate itti jijjiirama. 1,6 fructose biophosphate itti jijjiirama. Kunis abbaa kaarboonii 6ti. Kana booda hoo maaltu ta'a kan jedhu 1,6 biophosphate fructose jechuudha gara 2tti. Abbaa kaarboona 3 sugar glyceraldehyde 3 phosphate yookaan G3P GP geeddarama jechuudha. Fructosichi 1,6 fructose biophosphate kun gara abbaa 2 GP glyceraldehyde geeddarama jechuudha. Sana booda maaltu ta'a kan jedhu tokkoon GP kuni gara pyruvate converted ta'a. Molecular ATP 2 oomishuudhaan by substrate phosphorylation substrate level phosphorylation molecular 2 oomishuudhaan fi tokkoon isaa 1 reduced NAD oomishuudhaan geeddaramaa jechuudha. Reactionichi asirratti agarsiifameera. Main reactioniin kana booda GP'n naadii tokko saawwanii 2 ATP uumanii walumaa galatti ATP 4 fi naadii 2 oomishu. ATP 2 duraanuu itti waan fayyadamaniif ATP akka liqaatti jechuudha. Akka liqaatti iddoo kanaa fi iddoo kanarratti waan fayyadamaniif 4 oomishan keessa 2 ni deebisu liqaa jechuudha. 2 erga oomishanii booda 2 ni deebisu. Tootaaliin isaanii 2 qofa ta'a jechuudha. Tootaaliin isaanii 2 qofa ta'a jechuudha. Tootaaliin isaanii 2 qofa oomishu. Walumaa galatti akkuma figirii kanarraa hubachuu dandeessanitti kaarboonii atamii yookaan gulukoosii irraa pyruvate 2, naadii 2 fi ATP 2 oomishuu dandeenya jechuudha. 2 molecule of NAD and 2 pyruvate hin oomishamu. Isa kana qabadhaa wanta mataatti qabachuu qabdan jalqaba piroosesii kanarratti 2 akka liqaatitti fayyadamne sana booda 4 oomishne 2 deebisne akka kan jalqabaa sana phase of investment jedhuun invest goota wanta akka irratti baasii kee kiisa keetii baastee invest goota. Sana booda harvest godhatta deebitee akkaan deebii argattee akkaan invest waan goote sana deebitee akka collect goote 4 bu'aa oli 2 bu'aa argatta jechuudha. Lama bu'aa argatta jechuudha. Kun glycolysisin cytoplasma keessatti adeemsa gaggeeffamu jechuudha. Link reaction fi Krebs cycle lachaan saayuu fluid matrix keessatti gaggeeffamu. Link reaction keessatti pyruvate dhufe. Pyruvate dhufe coenzyme kana wajjin wal nyaachuudhaan oksijiinii takka baasa. Sana booda reduced naadii takka uumu. Sana booda acetyl coenzyme kan jedhu abbaa kaarboonii 2 uumu. Kaarboonii ofirraa dhabamsiisu waan ta'eef adeemsichi maal jedhamee waamama? Decarboxylation process and dehydrogenation process jedha. Tokko hydrogenis of keessaa baasa. Inni lammaffaa immoo kaarboniis ofirraa ari'a. Bifa carbon dioxideetiin processichi decarboxylation process jennee waamna jechuudha.
Hydrogen lost ta'a link reaction keessatti. Inni lammaffaa immoo carboniin lost ta'a jechuudha. Pyruvatein lama waan seenuuf carbon dioxide lamaa fi acetyl coenzyme lamaa fi hydrogenis akkas naadis lama uumnaa jechuudha. Lama uumnaa jechuudha. Acetyl coenzyme as keessatti uumame booda maal ta'a? Gara Krebs cycleetti deemee abbaa kaarboonii afurii wajjin oxalo acetate kan jedhu ishee kana oxalo acetate kan jedhu kana wajjin wal nyaatiinsa geggeessa. Sana booda abbaa kaarboonii 6 tu uumamaa jechuudha. Kana booda marsa saayikilii Krebs cycle kan jedhu ama kun jalqabamuu Krebs cycleetii fi daandii banaa jechuudha. Krebs cycle keessatti maaltu uumama? Krebs cycle keessatti maaltu uumama? Kan jedhuuf immoo acetyl coenzyme link reaction keessatti pyruvate irraa uumamee dhufe abbaa kaarboonii afurii oxalo acetate kan jedhamu wajjin wal nyaatiinsa geggeessee abbaa kaarboonii 6 citrate kan jedhamu uuma. Citrate marsa keessa eegasee inni duuba kaarboonii dhaba decarboxylated ta'a deema. Oksijiinii ofirraa gata. Ammas irra deddeebi'ee further decarboxylated ta'ee oksijiinii ofirraa gata. Sana booda ATP uuma. Adeemsa substrate level phosphorylation hit. Sana booda abbaan kaarboonii afurii hafee wal nyaatiinsa dheeraa wal xaxaa keessa deemee regenerated abbaa kaarboonii afurii oxalo acetate duraan acetyl coenzyme wajjin wal nyaate sanatti deebi'a. Kanaafuu marsisaa asumaan itti fufaa. Asi keessatti immoo naadiinis hin uumamaa jechuudha. Marsa kana keessatti naadiiniin hin uumamaa. Akkuma asirraa argitan abbaa kaarboonii afurii oxalo acetate acetyl coenzyme wajjin nyaate abbaa kaarboonii 6 citrate uumaa. Abbaan kaarboonii 6 citrateen kun decarboxylated ta'ee carbon dioxide ofirraa gata naadiin tokko uumama. Sana booda abbaa kaarboonii 5 ta'a. Abbaa kaarboonii 5 erga ta'ee booda ammas further decarboxylated dha naadiin tokko ni uumama ammas. Sana booda ATP tokko ni oomishama asitti. ATP tokko erga oomishamee booda gara abbaa kaarboonii afuriitti deema. Abbaan kaarboonii afurii kun further ammas naadii reduced erga godhee booda gara oxalo acetate marsa duraatti deebi'a jechuudha. Gara oxalo acetate marsa isa duraatti deebi'a jechuudha. Asirratti ammoo wanti beekuu qabnu naadii meeqa qabna? Naadii tokko, 2, 3 qabna. Marsa 2 waan ta'eef pyruvatein 2 waan jiruuf marsa 6 naadii 6 asirraa oomisha. ATP meeqare? Marsa tokkorraa tokko yoo taate marsa 2 irraa 2 si'a 2 mara waan ta'eef. Faadii marsa tokkorraa tokko yoo ta'e marsa 2 irraa 2 argannaa jechuudha. 2 argannaa jechuudha. 2 argannaa jechuudha. Walumaa galatti link reaction irraa faadii reduced faadii 2 carbon dioxide 2 tuba. Sana booda acetyl coenzyme 2 tuba. Krebs cycle irraa immoo naadii reduced naadii 6 tuba. Reduced faadii 6 tuba. ATP 2 tuba jechuudha jechuudha. Saatiin deemaa waan jiruuf what happens in electron transport chain kan jedhu marsatti anutti hojii ilaallaa nagaan tura.